Haala kamiin haala salphaa taheen Wifi bilbila keenyarra jiru gara moobaayilii keenya lammaffaa irratti sheerii gochuu dandeenya. Moobaayil hotspotii yoo banne Wifi ni dhaama. Wifi balleessa. Bakka takkatti oonii ta'uu hin danda'u. Wifi kun asii cufame garuu hotspotiin asii banaadha. Kan nuti barbaannu garuu Wifi niif hotspotiin kun walduukaa bakka takkatti banamuu jiraati. Moobaayil hotspotiif Wifi walduukaa bannee bilbila keenya lammaffaa irratti bilbila sadaffaa irratti haala feene Wifi tokko sheerii gochuudhaan bilbila tokkorraa bilbila tokkotti neetworkii keenya banuudhaan bilbila lama sadii irratti Wifi tokkicha fayyadamuu dandeenya jechuudha osoo paaswordii isaan nuun barbaachise. Haala kamiin akka walduukaa Wifi hotspotii bannu waliin ilaallaa haga dhumaatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Ashama harkafuuni hordoftoota chaanalii YouTube Abdul app nageenyi kiyya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota har'aa kana keessatti waan ajaa'ibaa waliin ilaalla. Namoota bilbila takkarraa Wifi qabdu Wifi ni fayyadamtu garuu bilbila kaan irratti bilbila lammaffaa irratti bilbila keenyarraa Wifi san akkamitti gara bilbila kaanitti dabarsina osoo Wifi paaswordii Wifi chaan nuun barbaachisin. Haala kamiin bilbila lamarratti Wifi tokko fayyadamuu dandeenya. Namoonni hedduun paaswordii itti isin guutanii isinii kennu bilbila lama qabdu yookaan sadii qabdu haala kamiin itti guuttachuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Bilbila keessan hundarrayyuu mallattoon kun yookiin mobile hotspot yookiin hotspot jedhee jira yookiin share Wifi jechuun ni mala. Wifi'n akkuma isin argitan Wifi'n asii banaadha. Yoo amma asirratti hotspotii kana banuu jenne hotspotii kana banuu jechuun Wifi bilbila kana kaan irratti share gochuu fi kanaafuu kana banuu qabna dirqama. Amma garuu yoon banuudhaa jedhee Wifi cufa. Yoon kana amma asitti okay godhe jechuudha. Wifi na jalaa cufa. Kanaafuu share gochuu hin danda'u jechuudha. Amma akkuma isin argitan kuroo gubbaa kanatti Wifi'n cufamee jira garuu hotspotiin oonii tahee jira. Kunoo mobile hotspot jedhee asitti banaa jira garuu Wifi'n cufame. Walirratti hin dalagu jechuudha lamman isaa. Wifi yeroon banu ammallee hotspotiin akka inni cufamu asirraa natti hima. Kanaafuu lachan isaa lamman isaa walirratti haala kamiin banuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Barnoota haalaan barbaachisaadha sirriitti isin barbaachisa. Akkamiin akka bannu waliin ilaalla jechuudha. Akkuma isin asirratti argitan amma Wifi baneen jira kunoo Wifi'n kiyya banaadha. Mobile hotspotii banuudhaaf seetingii keessa deemna. Lachan jaraa walirratti banuudha. Seetingii keessa erga deemnee booda connection ka jedhu kun bakka kana jira connection irra seenna. Connection irra erga seenne booda asitti mobile hotspot and tethering jedhee jira. Mobile hotspot and tethering kun asumatti isin sirriitti isinitti mul'ata. Sanaan booda yeroo irra tuqnu akkasitti nuuf bana. Akkasitti yoo nuuf bane bakka maqaa isaa kanarra tuqna. Bakka maqaa isaa kanarra tuqna. Erga maqaa isaa irra tuqnee booda bilbilli hedduun share Wifi ka jedhu asirraa qaba. Kanaafuu kana banuu keenyaan dura ka jalqabaa kana banuudhaan dura share Wifi ka jettu kana banna irra tuqne. Sanaan booda okay goona. Erga okay goonee booda amma lachan isaa wal duukaa ni banama. Amma Wifi'n banaadhaasi hotspotii asiillee irra tuqnee banuu ni dandeenya. Yoo sharein kun bakka kana jiraachuu dhibe bakka kana share Wifi ka jedhu kun yoo dhabame jechuudha. Bilbila tokko tokko irratti immoo tuqaa sadan kana tuqnee as jidduutti share Wifi ka jedhu argannaa sanirra tuqnee oonii goona. Asirra yoo dhabame ka sadaffaa configure mobile hotspot ka jedhu kana tuqnee erga san tuqnee booda asitti bakka kanatti jechuudha bakka gajjallaa kanatti show advance option ka jedhu jira. Kana jalatti arganna share Wifi ka jedhu. Kanaafuu kana jala gadi buunee jechuudha. Share Wifi barbaaddannee oonii goonee save godhanna. Garuu waan isin beekuu qabdantu jira dhimma paaswordii. Paaswordiin kunoo as ni jira. Asitti paaswordii jedhee jira. Bilbila keessan mararrayyuu jechuudha. Paaswordiin bilbila hedduu jechuudha. Jalqaba yeroo dhufu akkanatti dhufu irra tuqnee paaswordii feene asirratti barreeffannaa 8 ol ta'uu qaba. Erga barreeffannee booda save tuquudhaan save godhanna. Sanaan booda amma haala ajaa'ibaatti kanallee banuu dandeenya jechuudha.
amma lachaan isaa wal duukaa banamee jira. Wifiin hin cufamne. Sanaan booda bilbila kaan irra deemnee Wifi isaa banna. Wifi bannee bilbila amma kun bilbila isa Wifi passwordii qabu. Kanaafuu amma hotspotii banannee jirra. Wifiin bilbila kana kaan irratti darbuu danda'a amma. Sanaan booda Wifi keenya banannee maqaa bilbila keenya hotspotiin ittiin jiru. Kan hotspotiin kun ittiin jiru jechuudha. Android jedhaasitti. Wifi bilbila kaanii bannee maqaa kana irra barbaanna. Maqaa kana erga irra barbaannee booda jechuudha. Maqicha irra tuquudhaan passwordii asitti save godhanne kana itti galchinee connect godhanna jechuudha. Kanaafuu share Wifi kun onii ta'uu qaba dirqama. Lachaan isaa wal duukaa banamuudhaaf jechuudha. Haala kanaan haala salphaa ta'een bilbila tokko irraa passwordii qabaannaa kaan irraa walitti dabarsitanii bilbila 4-5tti dabarsuudhaan haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan akkasin hiriyoota keessaniif illee qooddan abdii guddaan qabaa. Laayikii godhaa. Waan baruu feeta kabraallee yoo qabaattan koomentiidhaan nuuf kaa'aa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Haga dhumaatti na waliin turuu keessaniif hunda keessanuu baay'ee isin jaalladha. Haga barnoota ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.